Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokko amiin. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokko amiin. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokko amiin. Kabajamtoota jaalatamtoota maatii Waaqayyoo Amaanu'eeliin amantaa kiristaanaan Kiristoosiin kiristaan Hafuura Qulqulluun qulqulloota kan jedhamtan guyyaa 48tti cuubamtanii mucummaa Sillaasee kan argatan hunduma keessanii nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Akkam turtan akkam isaa kana yeroo kana eegdan amiin. Waaqayyoon akka badii balleessa keenya eegee akka badii balleessa keenya osoo irratti hin lakkaa'in akka arjumaaf gara laafummaa isaatti eegee nutis keessaa kanaaf yeroo kanaan kan nu ga'e maqaa Waaqayyoo keenya kan kabajamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u amiin. Akkasumallee immoo isa yammannee isin kan biraa nafne kan biraa hafuus nuuf hin taane deessuu Waaqayyoo qulqulleettii dubaruu Maariyaamiidhaaf ulfanni kabajni galanni ishiidhaaf haa ta'u amiin. Akkasumallee immoo ergamoota wareegamoota toloota raajota barsiisota akka kennaa isaaniitti Waaqayyoon isaanii kennu hundum isaanii ulfanni kabajni isaaniif haa ta'u amiin. Akkasumallee immoo bagga ayyaanota waggaaf guyyaan kabajamee oolu guyyaa irraa yaadatamee oolu akkasuma guyyaa jala bultii du'aa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin geessin jedha. Akkam jirtu nagaa keessanii miti an nagaa kootiin jira. Baggi jiraattan isinillee obboloota koo kiristaana baga keessanii akkasumallee immoo obboloota koo musliimaa baga sooma gara xumuraa ramadaana irra geessanii akkamii ayyaanni akkamii hojiin hundi isaanii bareedaadha miti. Ana biras galanni gooftaa haa ta'u bareedaadha. Akkasuma immoo warroonni daawwattoonni koo warri anaaf maatiin ta'an akkasuma maatiin haa ta'a akkasuma immoo daddabbina kiyyaaf cimna kiyya koomentii keessan jalatti inaa kaan isiniin jechuu jaaladha. Egaa har'a immoo viidiyoo gabaabduu takkaan hin qabadhee dhufe akkasuma viidiyoon inni qabadhee dhufe irratti xiqqoo waa'ee guyyaa irraa kan ilaalamee dubbatamu wal wajjin ilaallan isiniin jedhama. Egaa akkuma beekamu torbeewwan dhukkubbii keechaa har'a guyyaan irratti argamnu guyyaa qidaameedha jechuudha. Guyyaa qidaamee irratti argamna. Guyyaan qidaamee kunis immoo maal jedhamee kan beekamudha akka ayyaana keenyatti jechuudha. Sooma guddaa qidaamee yoo ishii yookiin immoo isa xumuraatiin kan moggaafamuun har'a guyyaan har'aa kun jechuudha maqaa hedduu qabdi jechuudha. Maqaan guyyaan qidaamee jechuudha. Beektoonni sanbata guddaa jechuudhaan qidaamee qulqulluus ni jedhamti. Qidaameen ishii dagatamti yookiin immoo shaaramtes ni jedhamti. Qidaamee lalistuu maqaa qidaamee sanbata duraa kanaadha. Sababni moggaasa kanaa hundaa kana sababni moggaasa kanaa immoo fannoo isaatti nagaa buuse guyyaa qidaamee jechuudha. Ganama barii manni kiristaanaa kadhannaan ni gaggeeffama. Sirni kadhannaa sunis yeroo xumuramu fannoo isaanii nagaa buusa. Nagaa godhe osoo jedhamu albuuda yookiin immoo qeexamaan ni hirama yookiin immoo ni kennamu jechuudha. Uummanni kiristaanaa albuuda yookiin qeexamaa sana lammata bakka lamatti tarsiisanii adda isaanii irratti ni hidhatu jechuudha. Guyyaa irraa guyyaa qidaamee jechuudha. Qeexamaan lalisaa guyyaa qidaamee kan wal hiruuf qidaamee lalistuu ni jedhamti. Akkasuma immoo qeexamaa yookiin albuudni maal inni yoo jennu albuudni qeexamaan seenaa isa bara Nahoon waliin kan wal qabateedha jechuudha. Seenaa bara Nahoon kan wal qabate yoo ta'u bishaan badiinsaa akka hirtee baruuf bishaan badiinsaa akka hirratee baruuf Nahoon guggee yeroo ergetti baallee qeexamaa yookiinis immoo albuudaa fi ejersa lalisaa afaan ishiitti qabdee dhufteef. Nahoonis guggee baallee yookiin qeexamaa ejersa fiddeen dhufuu kana dandeesse bishaan sun waan hirrateef akka ta'e hubatee doonii yookiin markaba isaa keessaa ba'eera. Albuudni qeexamaa fi
ejersi bishaan badiinsa goguu baduu isaaf misraachoo kan itti hime akkuma ta'e hunduu akkasuma du'a Kiristoos duutii lubbuu ilmaan namaa irratti haqamuusaa misraachoo ta'uusaa ibsuuf albuuda yookiin qeexamaa ni hidhamna jedha. Sanbata qulqulluu isheen dursituun qidaameedha. Isheen durii Waaqayyo hojii isaa hojjetee kan isheetti boqoteedha. Isheenis kun ammoo gaafa gooftaan keenya hojii fayyisaa isaa raawwate awwaalcha keessa boqote kan itti oole waan ta'eedhaaf qidaamee ishee dagatamte yookiin shaaramte kan jedhamte jechuudha. Kanaafuu waggaatti al tokko waan soomamuuf soomni ooltuu qidaamee shaaramte jedhamte kan beekamtu jechuudha. Qidaameen guyyaa irraa kanu innaa kana fakkaataa qidaameen guyyaan qidaamee irraa jechuudha. Qidaamee shaaramte yookiin sanbata guddaa qidaamee jedhamti. Akkasumas immoo guyyaa qeexamaa itti hidhanne akkasumas immoo guyyaan nageenyi itti nuuf bu'ee jechuudha. Kanaafuu faarfannaa tokko nan faarfadha. Walaloo tokko nan balleessa kanan barreessirraa jechuudha. Innis mata dureen isaa isa fannifamee kan jedhudha waan ta'eef. Isa fannifamee Kiristoos lallabnaa fayyisaa addunyaa ni waaqessinaa hoolicha qaraaniyyuu abbaa fayyinaa hoolicha qaraaniyyuu abbaa fayyinaa. Barumsa haaraan shakkiin guutamnee hin simannu nuti dhugaa micciiramne maaliif gungumuu dhiiga isaan bitamne jalqabaayyuu isaatuun waamamne jalqabumaayyuu isaatiin waamamne. Galaanarra deemnee abboomamaa qilleensi du'aa ajjeesuun dibama fayyisaanii himatteedha miti wangeelarraa baranne Kiristoos isuma kaleessa argine Kiristoos isuma kaleessa argine. Cubbuu addaamii fi duuti kan dhufe fannifamuu isaatiin hundarraa kan kufe wanta baranneef dhalootaaf keenya isuma lallabnaa fayyisaa addunyaa isuma lallabnaa fayyisaa addunyaa. Kaleessa alfaadhaa omeegaadhaas kaleessa alfaadhaa burus omeegaa bokkuu sibiilatiin dirrisaa nagaadhaa waa'ee isaatiif onnee keenyatu iyyaa maqaasaa labsinaa jennee halleeluyaa maqaasaa labsinaa jennee halleeluyaa. Kakaasee kan na jalqabsiisee kan na xumursiisee Waaqayyoof galanni haa ta'u ameen. Akkasuma obboloota koo viidiyoo koo kana gadumaatti na daawwadhaa like share naaf godhaa. Ammallee irra deebiidhaan obboloota koo kiristaana baga keessanii baga jala bultii du'aa koo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'e. Ameen baga walumaa nu ga'e bakka jirtanitti ayyaana gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha obboloota koo. Maka Abba,
kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko Ameen. Kiristoosiin kiristaanaa Amaanu'eliin amantoota jedhamtanii guyyaa 48tti cuuphamtanii mucummaa Sillaasee kan argattan ijoolleen haadha keenya qulqulleettii durbee Maariyaam hundi keessanuu maqaa Waaqayyoon nagaa sin gaafadha. Akkam ooltan, akkam jirtan, akkam sa'a kana keessaan Ameen jennee akka isa galateeffannu Waaqni keenya gooftaan keenya akka badii balleessaa gidiraa keenya osoo hin ilaalin akka gaarummaa arjummaa tolummaa gara laafummaa isaa yeroof deeqaa kan nu ga'e maqaa Waaqa keenyaa kan galatoominuuf haa ta'u Ameen. Akkasuma kan isaa waamnee kan ishee kan biraannesne dhiifamuus kan hin qabne maqaan haadha keenya qulqulleettii durbee Maariyaam uumaa gaditti uumamu hundaa olitti maqaan ishee ol kan jedhe haa ta'u. Ergamoota wareegamtoota toltoota raajota Waaqayyo hundumaa akka kennaaf kabaja isaanitti galannee ulfinni isaaniif haa ta'u. Akkasumas ganama kaastanii dadhabne salachaafne osoo hin jedhin kennaa Waaqayyo isinii kennee mana Waaqayyo keessa deddeebitanii tajaajilaaf tajaajilamaa kan jirtan Waaqayyo dhugumatti sagalee jireenyaa isin haa dhageessisu dhaaltuu mootummaa isaan isin haa qopheeffatu bara tajaajila keessan isiniif haa dheeressu. Akkasumas baga ayyaanota ji'aaf waggaan kabajamee oolu guyyaa yaadannoo gooftaa keenya du'aa ka'umsa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos keessaan Ameen baga oolumaanuu geenye. Anis akka fedhaaf heeyyama Waaqayyootti ayyaana du'aa ka'umsaa sababeeffachuudhaan qophii gabaabduu qopheeffadhee gara keessan dhufee hanga dhuma qophii kootti akkana duukaa buutanii dhaggeeffattan maqaa Waaqayyo isin gaafachaa kallattumaan gara qophii kootti isin dabarsaa turtii gaarii. Egaa kallattumaan gara qophii kootti isin dabarsaa turtii gaarii. Qophiin koollee walaloo mata dureen isaa anaaf jecha waaqa koo fannoo irratti ol baateedha. Anaaf jecha waaqa koo fannoo irratti ol baatee du'a koo naaf duutee jireenya naaf laattee waa'ee kee uumaa koo mee maal jedhee himaa waaqa fannoo irra oolee lubbuu isaa naaf kennu waaqa fannoo irra oolee lubbuu isaa naaf kennu. Oolmaa kee guyyaa jimaataa yoomiyyuu hin dagadhu na fayyisuuf jettee hidhaa daabiloos narraa hiikuuf fannoo irra naaf oolte akkamiinan dagadhaa. Akkamiin dagadheen sirraa adda ba'aa abboommii kee eegeen si wajjin jiraadha bara kan koo guutuu abboommii kee eegeen si wajjin jiraadha bara kan koo guutuu. Ati hunda naaf caaltaa abbaa garraamii koo balleessaa qabaadhus ati kinoo naaf dhiistaa mucaa koo naan jettees ofitti na waamtaa mucaa koo naan jettees ofitti na waamtaa. Biyya lafaa irraa kan akka keen argadhu haadhaaf abbaa ta'ee warroota fira koo hunduu siinaaf gitu yaa uumaa koo. Hunduu sinaaf hin gitu yaa uumaa koo waaqa koo. Jaalalli kee addaa mee maalumaan ibsuu hidhaa bara dheeraa fannoo irra naaf ooltee narraa balleessite. Maalan yaaddaaree abbaa akka kee qabaadhee maalan yaaddaaree abbaa akka kee qabaadhee. Ati mucaa koo naan jettaa waaqa koo taatetoo garbichi hojjetaadha an garboota koo hin jedhu ijoollee koo malee an garboota koo hin jedhu ijoollee koo malee. Waaqni keenya abbaa jaalalaati mee koottaa hubadhaa warroonni hin amannes jaalalaan nama bitaa gaarummaansa nuunis jaalateera diina keessan jaaladhaa nuun jedha nuunis jaalateera diina keessan jaaladhaa nuun jedha. Egaa eegalchiisee kana xumursisee Waaqayyoof galannaa ta'uu qophiileef wajjin turtii gaarii ayyaana gaarii isiniif haa ta'u Ameen.